Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun karaa Beekaa Jecha Official kan isiniif darbaa jirudha. Haga danda'ametti yeroo jennu viidiyoo isaa muraasa isin argitanii turtaniittu guutummaa isaa immoo YouTube irra isiniif kaa'eera. Isa kanas immoo deebitanii akka ilaaltan isiniin jedha. Rakkoo daandii biyya keenyaa haala amma irra jiru eessa akka ture maalirra akka ture akkamitti akka ture kan waliin ilaallu ta'a. Kanaafuu rakkoo waggoota hedduu lakkoofsisedha. Rakkoo barootatti moototatti darbedha. Isa kanaafuu wanti nuti jechuu barbaannu dhalattoonni aanaa sunii aanaa lachuu Gindabaratis Abuunaa Gindabaratis haa ta'u rakkoo uummanni kun itti jiruu fi haala uummanni keenya amma itti jiru waan guyyaatti dhagahaa oolludha. Xiinxaltoonni siyaasaa, abbootiin amantaa, hooggansa garagaraa kan jiran, bulchiinsa federaalaa hanga gandaatti kan jiran gahee guddaa qabu jijjiirama biyya kanatti dhufeefis aanaan Gindabaratii fi Abuunaa Gindabarat jechuu kooti. Rakkoo saba kanaa yookiis immoo aanota kanaa hamma ta'e hin furaa laata jedhee tananii ani hamma danda'etti hamma naaf galuu danda'etti karaan danda'uun uummata kanaaf sagaleen ta'a jedheeni isin warri dandeessan immoo viidiyoo kana warri argitan laayik godhaa, sheer godhaa, hiriyoota keessan biraan ga'aa. Akkasuma hooggansa garagaraarra itti gaafatamummaa garagaraa kan jirtan barattoonni keenya yuunivarsiitiilee garagaraa kan jirtan karaa irra deemnee gallu ni beektu. Waa'een biyyaa yookiis immoo iddoon dhalootaa yeroo ka'u baay'ee nama dhukkubsa dhugaa haasa'uu fi kanaafuu rakkoo aanonni keenya itti jiran hamma ta'e irraa haasa'uudhaa fi kanan dhufee viidiyoo muraasa wajjin qindeeffadhee tananii isa giddu galeeffadheen viidiyoon jedhame maaldha 2009 jalqabee haga ammaatti wanti hin dhumneef maaldha nagaan jiraachuu dhabuudha moo rakkoo hedduun jiraachuu danda'a garuu sababni inni guddaan nagaa ta'uu hin danda'u gara guutuudhaan hojjechuu dadhabuudha. Daandiin giinci hanga shukutee haala gaariin deemaa jira garuu shukutee hanga culluxxee haga amma gaaffii hin arganne. Isa kanaafuu ani kanan jechuu danda'u ogummaan qabuun amman danda'u uummata kootiif sagalee ta'uudhaafanii kanan gochaa jiru. Kanaaf warri hooggansa garagaraa itti gaafatamummaa garagaraa irra jirtan bakka jirtanitti dhiibbaa uumaa koreen ijaaramtanii jirtan waa hedduu hojjechaa akka jirtan nan beeka. Kana yeroon jedhu immoo gahaadha jechuu koomitii gahaa miti. Kanaafuu rakkoon nuti himachaa jiru rakkoo daandiiti. Bara mootummaa Hayila Sillaasee yookiis immoo bara 1956 kan gaafatamaa ture. Bara dargii keessa akkasii, bara wayyaanee yookiin addawaawii akkasii, ammas mootummaa jijjiiramaa qabsoo qeerrootiin dhufe kana keessatti illee uummanni aanaa kanaa gidirfamaa jira sababa daandiitii fi jechuu kooti. Dhaloota baratii qabnaa, dhaloota jijjiiramee qabnaa, biyya keessaa biyya alaatti biyya kana utubaa kan jiran, biyya kana gargaara kan jiran, yuunivarsiitiilee garagaraa hoogganaa kan jiran hedduu isaaniitu jira. Kana jechuun rakkoo aanonni keenya itti jiran kana hunduma isaanii fixuudhaaf hin danda'u garuu hagan danda'u hamman danda'u karaan danda'u karaa ogummaa koo kanaan sin bukkeen jira sagaleen sinii ta'a jechuudhaafanii warri yeroon kana jedhu dhiibbaa siyaasaa kam keessa galee miti karaa dandeenyuun akka dandeenyuun sagalee akka taanuufanii rakkin uummata kanaa tureera warri jettan sagalee kana akka dhagahamutti akka dhageessanitti wal biraan gahaa siniin jedhaa.
isa kanadhaa rakkin uummata keenya hin ga'aa irra bubbuleeraa jenna isa kanaafu galatoomaa gara viidiyoo keenyaatti darbina. Hayyee itti fuuna dhaggeeffadha haasaa namoonni ogeessonni fayyaa abbootii keenya yeroo dubbatan abbootii yookiis abboonni keenya haanota sunii ba'an bakka bu'anii yeroo isaan dubbatan ni jira. Ogeessonni fayyaa hooggansa garaagaraa irra kan jiran aktiivistoota dabalatee fakkeenyaaf warreen Jawaar Mohaammed fa'aa Dr. Abiyyi fa'aa waa'ee Gindabarat hammam beeku hammam haasa'u aanoon kun namatu hin beekne moo namatu hin hubanneef laata waan jedhudha nama keessattuu mee dhaggeeffadha waliin dhaggeeffannu. Namni hunduu Gindabarat erga hammana beekanii rakkoo hawaasa kanaa maatii furan haga amma dhaggeeffadha. Gindabarat haala nageenyaa wal qabatee keessaan dhufe keessan jiraadha. Waan Gindabarat ta'aa jiru daily mana kiyya warra dhuftanii beeytan biyya san dhuftanii guyyarraa namni we have never been exposed to this level of tragedy. Haalli kun itti deemuun social fabric Itoophiyaa osoo hin ta'in ka Oromollee ni diiga. እዚህ ምዕራብ ሸዋ ግንደበረት አካባቢ ኢህአዴግ እስከ 2002 ምርጫ ድረስ በ97ም ጭምር በተሟላ ደረጃ የኛ ቀጠና አልነበረም። አላስተዳደረም። ኢህአዴግ ያስተዳደረው ትግራይን፣ አዲስ አበባን፣ ሐዋሳን፣ ጅማን ነው። wanti dhala namaatiif barbaachisu marti nurraa mulqame akka galtee qofatti malee ton taane akka fakkii waaqaatti hawaasan jiraanne keessaa dhaladhe. Bakki itti dhaladhee guddadhe Shawaa Lixaa bakki maatii kiyyaa Gindabarati wiirtuu qabsooti. Qabsoo hidhannootis qabsoo nagaatis Amboon Ginciin akkas Anfilloo si hodhanne akkasumadha. Oromoonni Gindabarat akkamittiin akkachi gaddiriiran Jalduu Gindabarati sirraa Hamboo magaalaa keessaa qabamanii wajjin turre. Maatiin kee warra eessaati? maatiin koo Gindabarat? Okay. Gindabarati. Abbaan keessa haati keessa jechuun? Gindabarati si'a lama adeemee beeka. Adeemtee beekta? Ani godina Shawaa Lixaa aanaa Bunaa Gindabaratitti kan dhaladhe. Tole fageenya kan wigdeen Galatooma Astinaa Feeroo keessaniif maqaan koo Eliyaas Shaanqoon jedhama. Bultii addaatti ture kan baradhee amma yuunivarsiitii Finfinneetti barachaa kan jiru ture. Barataa Gamtee isaan jedhama. Kanan dhufe iddoon dhaloota koo godina Lixaa Shawaa aanaa Gindabarat ganda Qareedoo fi bakka Addaa Jamoo jedhamu. ፌስቡክን ተጠቅመን አንዳንድ ነገሮችን በዛ ጋር ለጓደኞቻችን እንደዚህ ብናደርግስ ገንዘብ ወይ ማቴሪያልም ሆነ ነን ማቴሪያል የሆኑ ነገሮችን ሰብስበን ለማህበረሰባችን ለምን አንሰጥም ፍላጎት ያለው ሰው ለምን አናደራጅም ብለን ተነሳን። አጋጣሚ ነው ተሳካልንና ይሄ የመጀመሪያ ዙር ነው። ይሄንን የመጀመሪያ ዙር አሁን ባያችሁት መልኩ ለህብረተሰቡ አድርሰናል። የሚቀጥለው ደግሞ ሁለተኛ ዙር ከሌሎች ወንድሞቻችን ውጭ ሀገር የሚኖሩ ወንድሞቻችን የአካባቢ ተወላጆች ወደ 7 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የህክምና መሳሪያዎችን ወደዚህ እየላኩ ነው። ኦልሞስት ጅቡቲ ደርሷል። ያንንም ደግሞ ወደ ህብረተሰቡ ለማስገባት ኃላፊነት የወሰድነው እኛ ስለሆንን ሁለተኛ ዙር ደግሞ ያንን እቃ ሌሎች አካባቢ ሰዎች ጎደለን ያንሰናል ብሎ ከሚሉት ነገር ጋር ጨምረን ወደዚህ ተመልሰን እንደምንመጣ ያው ተነጋግረንበታል። ለብዙ ቦታ ምሳሌ በሚሆን ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተሰባስበው ይሄን መሰለ ትልቅ ስራ ሰርተዋል ብዬ ነው የሚያምነው እና ሁሉንም ሰው ያካተተ ነው። ትልቅ ትንሽ ሳይባል ባለሀብት ሳይባል ሁሉም ነገር አንድ ላይ ተሰባስበው በአንድነት የሰሩበትና ብዙ መግባባት የተፈጠረበት ነው። Magaalaa kaachisitti guddadhe. Kaachisi Shawaa Lixaati. Shawaa Lixaa Gindabarat. Magaalaa kaachisitti dhaladhee guddadhe. Maal jira beektaa ani mucaa barsiisotaati. Maatiin koo barsiisota turanii. Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Gindabarat. Oromoota lixa shaggar irratti odeessa hona Gindabaratitti bilbilee arganne isiniif dhiyeessuun saganticha saaqan innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Ishni amma naannoo Gindabarat Abunaa Gindabaratitti oomishamu baay'ee bal'aadha. Potenshaala guddaa qaba.
xaafiin Gindibaratii fi Abuuna Gindibaratii bahu Finfinnee qallaba. Iyyaadana yeroo baay'ee konkolaataa 100 200 yeroo tokko ba'a gara Finfinneetti jechuudha. Midhaan baay'ee nama ajaa'iba. Midhaan aanota kanaa bahu aanota lamaan kana qofa keessaa bahu Finfinnee guutummaan guutuutti sooruu danda'a. Yuunivarsiitiin Amboo, yuunivarsiitiin akka Finfinnee hedduun isaanii Gindabaratii xaafiin akka fe'amaa ture. Namoonni quba hin qabaanne waan beekuufan sirriitti himaa jira. Keessumaa yuunivarsiitiin Amboo harka walakkaadhaa ol aanaa keenya fe'amaa ture. Kanaan beeku. Aanaa Gindabaraatti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina kaachisi. ኦሮሚያ አካባቢ ከመንገድ ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ የግንደበረት አካባቢ ያለ ከንብራን ናኖ ኦሮሚያት ኢጃርሳ ፕሮጀክቲ ዳንዲ ግንደበረት ሹኩቴ ጩሉጤ ኪሎሜትራ 59 ከን ኡዊሱዳ በጀኒ ቀበሜ ፊጅራ ወጎታ ደርበን ኬሰት ሳቦታ ገራገራን ኮንትራክተሪ ሆጂ ዲሴ በሄራ ቡልቺንሳ ዳንዲ ኢትዮጵያ ወሊን ዱበቹን አካታ ሆጂን ኢጃርሳ ዳንዲ ከና እቲ ፉፉ ደንደኡረቲ ሆጀተማ ጅራ ምናልባት እኔ የተወለድኩበት የመጣሁበት አካባቢ ማህበረሰብ በተለይ ባለፉት 50 ዓመታት የመንገድ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ድምጹንም የሚያሰማበት ሁኔታ የለም ተወካዮቻቸው ባለመመረጣቸውና ይሄ የመንገድ ችግር በተለያየ ጊዜ ታይቶ ኮንትራትም ተሰጥቶ የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ተቋርጦ አሁን ህዝቡ ከፍተኛ መከራ ስቃይ ውስጥ ነው ያለውና ግንደበረትና አቡነ ግንደበረት ህዝብ በአሁኑ ጊዜ መታከም የማይችልበት ከሴንተር ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ የማይችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። ይሄንን አጋጣሚ ተጠቅሜ ምናልባት የኦሮሚያ መንገድ ገጠር መንገድና እንደዚሁም ደግሞ ኢራ ኢትዮጵያ ሮድ ኦቶሪቲ ህዝቡን ለማገዝ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን በዘላቂነት በባጀት ተደግፎ ይሄ መንገድ ካልተሰራ በስተቀር ክረምት በመጣ ቁጥር መንገዱ እየተቋረጠ ህዝቡ በጣም በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ምናልባት ክቡራን የቋሚ ኮሚቴ እንደዚሁም ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሄ በልዩ ሁኔታ ታይቶ መንገዱ የሚሰራበት ሁኔታ የሚፈቀድ ካለ ለማንሳት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ተስፋዬ በቀለ ነው የሚባለው። ከግንደበረት ወረዳ የሀገር ሽማግሌዎች ነው መጣሁት። የግንደበረት ወረዳ አንድ ወረዳ ብለን መጥራት አንችልም። 2 እና 3 ወረዳ መሆን የሚችል ወረዳ። በውሃ ተከበናል። ወደ ጎጃም መሄድ አንችልም። አባይ መሀላችን አለ። ወደ ወለጋ መሄድ አንችልም። ሙገር የሚባል ጉደር የሚባል ወንዝ ትልቅ ወንዝ አለ። ወደ ሌሎች ወረዳዎችም መሄድ አንችልም። ወጋሃ የሚባል ትልቅ ወንዝ አለ፣ የአባይ ገባር ወንዝ። እኛ መውጫችንና መግቢያችን አንድ ብቻ ነው። እቺ አንዷ መንገድ ተቆፍራ ይሄ ኮቲቻ አፈር ለቆ መውጫችን መግቢያችን ተዘግቷል። ልክ በር እንደተቆለፈበት ማለት ነው። በር የተቆለፈበት ሰው ውጪ ካልተከፈተለት መሄጃ መግቢያ የለንም ማለት ነው። ይሄ በጣም እየተቸገረ ነው። መታከም አይችልም። የግብርና ግብዓት መሄድ አይችልም። ተማሪ ለፈተና 60 ኪሎ ሜትር ወደዚህ መጥቶ ነው አሁን ሊፈተን ወይ ዩኒቨርሲቲ ሊገባ የሚችለው ማለት ነው። ወደ ኋላ ሄደን የ50 ዓመት ጥያቄ ነው ዛሬ የምናነሳው ማለት ነው። ከመቶ በላይ ትምህርት ቤቶች አሉ በግንደበረት። ከመቶ በላይ ትምህርት ቤቶች በየቀበሌው ትምህርት ቤቶች አሉ። የትምህርት ቤት ጥያቄ ተመልሶልን የመንገድ ጥያቄ ዛሬ ድረስ እናነሳለን። Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaalee Gindabaraatti sababa rakkoo daandiitiin rakkoo hammaataa keessa jiraachuu himatan. Jiraataan bakkichaa Oromiyaa 11 dubbisee akka himutti suphiinsa hojii daandii kanaatiif dhaabbanni kontiraaktara obbo Gamshuu Bayyanaa kontiraataan fudhachuu eeruudhaan dhaabbanni kun maashinoota hojii daandichaa fayyadan fidee buusurraa kan hafe hanga har'aatti hojii qabatamaa eegalee akka hin jirre dubbatu. Walumaa galatti rakkoo aanaan Gindabarat keessa jiru rakkoo kana jedhamne keessa jira. Rakkoon nageenya akka jirutti ta'ee rakkoon daandii irratti dabalame haga amma waggaa 4-5 asitti konkolaataan hin galle yoo jiraate aanaa Gindabarat qofadha.
sun sababa maaliiti daandii hojjenna jedhameetiin abbaa qabeenyaa obbo Gamshuu Bayyanaatti kennamee ture. Daandii nagaadhaan uummanni irra deemaa ture fuudhee nan tolchadee konfore isa boodarra bokkaan dhufe bokkaan sun hin kute. Irraan haala nageenyaati kan jedhu qabeenya isaa gartokkee kaafatee deeme. Jaarraa 21ffaa keessa hawaasni aanaalee Gandabarat lameenii sababa rakkoo daandii geejjibaan dhukkubsataan mana yaalaan ga'uutiif siree mukaatti baatanii kiiloomeetira 40 lukaan deemaa kan jiran ta'us nuuf kaasanii jiru. Hawaasni aanaalee Gandabarat kiiloomeetira 40 dhukkubsataa sireedhaan baatee deemu kun yoo namni sun lubbuudhaan darbees qe'eetti deebisanii awwaaluuf ammas kiiloomeetira 40 reeffa baatanii dhaqaa gala kiiloomeetira 80 lukaan deemuuf dirqamaa kan jiran ta'us nuuf ibsanii jiru. Rakkoo daandii wajjin wal qabatee hawwan ulfaa mana yaalaa ga'uu dadhabanii lubbuun darbaa jiraachuu dabalatee qonnaan bulaan waan oomisha gabaatti dhiyeeffatee gurgurachuu dhabaan haala akka rakkisaa keessaa kan jiran ta'us nuuf kaasanii jiru. Jiraattonni Oromiyaa 11 dubbisne kunneen xumura irratti ergaa dhaammataniin qaamonni mootummaa dhimmisaa ilaallatus ta'ee dhalattoonni aanaalee kanneen biyya keessaa fala jiraatan rakkoo ulfaataa hawaasni kun keessa jiruuf xiyyeeffannoo kennuudhaan furmaata akka itti barbaadan dhaammatanii jiru. Mootummaan haga biyya bulchaa jirutti rakkoon nageenyaatti wal qabatee isa jedhamu miti dubbiin kan jiru. Amma rakkoo xiyyeeffannoo dhabuuti. Hawaasichi filannoo yeroo darbeetiin yookaan bakka bu'aa mana maree naannoo hin qabu yookaan bakka bu'aa mana maree biyyattii hin qabu. Namni isaa dubbatu hin jiru. Kanaaf xiyyeeffannoo dhabe. Kana mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee hawaasa daandii dhabee dheebochaa jiru. Jaarraa 21ffaa kana keessatti waggaa dheeraa kana rakkachaa jiru. Xiyyeeffannoo itti kennee xiyyeeffannoo akka kennu. Daandiin aanaalee Abunaa Gindabaratii fi Gindabarat wal quunnamsiisu kan yeroo kamii ol imaltootaaf rakkisaa ta'aa dhufuu jiraattonni achirraa OMN itti himan. Sababa daandiin kun caccabee imalaaf rakkiseef hawaasi gandoota hedduu keessa jiraatu rakkina dinagdee fi hawaasummaa garaagaraatiif saaxilamee jira. Rakkoo daandii kanaan wal qabatee hawaasi naannichaa irra deddeebiin iyyatus mootummaan waadaa galaa turullee furmaata waaraa kennaa hin jiru jedhanii jiranii gabaasni dabataa itti aanee dhiyaata. Daandiin aanaalee Abunaa Gindabaratii fi Gindabarat gidduu kun waggootaaf akkuma agartan kana ture. Yeroo garaagaraatti ijaarsii fi suphaan akka godhamuuf waadaan galamaa turellee hanga yoonaa waadaadhumaan jira. Sababa daandii kanaa hawaasi gandoota daandiin kun keessa qaxxaamuru rakkoo diinagdeef hawaasummaa garaagaraatiif saaxilamee jira jedhu jiraattoti. Waqtii roobni hin jirrettu manca'uun daandii kanaa imalaaf ulfaataa turuu ka'eeran jiraattonni waqtii gannaa kana rakkoo caaluuf saaxilamaa akka jiran dubbatanii jiru. Daandiin kun deessuu fi dhukkubsataa dhaabbilee fayyaa olaanootti imalchiisuuf rakkisaa ta'uu qonnaan bultooti xaa'oo geejjibsiifachuuf rakkachuu qinxaaboo fi meeshaalee daldalaa Finfinnee dabalatee magaalota biroorraa gara aanaalee kanneen geejjibsiisuuf rakkisaa dhufuu himan. Sababa kanaan gatiin meeshaalee gabaa irratti qaala'uu himu jiraattoti. Hawaasi oomisha isaa gabaatti dhiyeeffachuu fi magaalota bahee bitee gurguruuf danqamuu dubbatanii jiran. Daandiin magaalaa Aanaa Jalduu Goojjoo, magaalaa Shukkutee, Marfata Taraaraa, magaalaa Kaachisii hanga Culluxxee imalchiisu kun manca'uun misoomuuwwan biraa hojjechuufis hudhaa guddaa ta'uu himanii jiran jiraattoti. Rakkina daandii Abunaa Gindabaratii fi Gindabarat kanaaf uummanni koree maanguddoo aanaalee lamaan irraa walitti dhufan hundeessuudhaan bakka buufatee abbaa taayitaa daandiiwwanii federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyatullee dhageettiin argannee jedhan. Ganna kana keessa daandichi imalaaf daran rakkisaa ta'uun sodaa uumee jira. Oromiyaa bakka hedduutti piroojeektooti daandii baay'een sababa harkifataniif warri tajaajila kennanis suphaa malee waggootaaf waan turaniif bonaa ganna uummanni imalaaf rakkachaa jira. Rakkoon daandii kun rakkoo dinagdee fi hawaasummaa hedduus hordofsiisaa jiraachuu himatu. Aanaalee godina Shawaa Lixaa oomisha midhaan dibataa, horsiisa loonii, albuudota galtee indastiriif oolanii fi iddoowwan hawwata turizimiin beekaman keessaa aanaan Gindabaratii fi Abunaa Gindabarat ni eeramu. Aanaaleen kunneen magaalaa Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 200 hin guunne irratti argamanis oomishaalee keenya gabaaf dhiyeessinee jiruuf jireenya keenya fooyyeffachuun hafee baanii galuudhaaf aarsaa hin malle kaffalaa jira jechuun komatu jiraattonni komii isaanii Faana Broadcasting Corporatiin gahan. Qotee bulaan Gindabarat biyya oomishaati isiniin jedheera. Oomisha keenya gabaatti baafachuu hin dandeenye qotee bulaan. Konkolaataan ji'a 3 dhaabbata fe'ee konkolaataan bahuu dadhabee roobni roobee dhoqqeen qabatee
ji'a sadii bakka itti dhaabatee jira. Namni dhukkubsatee rifar jedhamee karaatti du'ee gala. Namni fayyuu danda'u sababa yaala dhabeef sababa qoricha dhabeef du'aa jira. Dubartii deessuun karaatti rifar jedhamtee otoo mana yaalaan ga'iin karaatti duutee aarsaan taane kaffalteetti. Aanaa 18 marfamtee jirti Gindabarat. Kana keessaan ishiin argitu. Kana keessaa kan ishiin wal argitu aanaa jalduu malee daandii biraan qabu. Karaa ba'aa ganna mogortu guuta. Karaa kaabaa bonaaf gannayyuu abbeenyi jira. Karaa lixaa gudartu guuta. Daandiin biraa immoo akkuma nama mana seenanii achii bahu nuti hawwiin keenya gudurutti nuu baha jennee hawwina ture. Gojjamitti nuu baha jennee uummata wajjiniin wal argina. Gabaa guddaa arganna nama guddaa biyya guddaatti baana jennee ilaalla. Ishuma amma qabnuufu daandiin nutti cufameet waan qabnu wajjiniin hidhameet biyyi keenya caakkaa dukkana rakkina boolla keessa jira. Waan sun yeroodhaan nu suphameetoo asfaaltii miti har'aan barbaannu ani ittiin gadi baanee manatti ol deebinu dhabne daandii konkolaataan uummataa jira hanfeesaa jira dura hanfeesaatiin deemna gidduudhaan daandiin sun seeraan hojjetamee piistaansaa tajaajila kenninaan makiinaan uummataa gale makiinaan uummataa sun iyyuu gara waggaa 4-5 tajaajilaa ture. Har'a makiinaa feesaa irratti illee kun taraa irratti illee fe'amee deemu mirga dhabe carraa dhabe namni keenya. Lukaan guyyaa tokkoof walakkaa guyyaa lama deemeet inni karaatti dadhabee yookaan hafeet akkanatti jirraar. Rakkoon daandii aanaalee kanneenii dhalootaa dhalooteetti caa kan dhufe ta'uu kan himan jiraattonni kunneen ijaarsi daandii aspaaltii Gincii Shukutee fi Shukutee Qalaaxee Kaachisii Culluxee sarara lamaan qoodamee bara 2008 ijaarsi isaa eegalame giddugaleessaan harka 50 gadi irratti dhaabbachuun rakkoo hamaaf nu saaxileeraas komatu. Daandii isa dura jiru hin hojjenne jedhanii diiganii rakkoo guddaa keessatti nu gatani. Daandiin sun amma konkolaataa miti harreen keessaa bu'uu hin dandeessu namni miilaan deemuu hin danda'u. Daandii kana akkas godhee qotee nan hojjedhaadhaan egaa qotuunsaa nan hojjedhaadhaan hannamni deebisee hojjetu miti amma. Nan hojjedhaa jedheeti daandii baraa gammoojjii walakkaatti baraa walakkaatti bakka namaaf sodaachisaatti bakka namaaf rakkootti bakka ganna bishaan guufatutti bakka lafti isaa ciccitutti bakka lolaan nyaatee idimatti gadi ishii naqutti daqaddaqee qotee achi dhaabee bira deema amma daandichi diigame inni dura irra deemu suphaanuu nu hin danda'u. Suphaanuu gatii ispaaltii amma mootummaan itti baase kana fudhata jedhee yaadaan akka kun. Komiin daandii kun hawaasa naannawichaa rakkoo hawaas dinagdee hedduuf saaxiluun bulchiinsa naannawichaa irrattis komii bulchiinsa gaarii ta'uu dubbatu. Bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Lixaa obbo Didhaa Guddataa. Hawaasni keenya karaa barbaaden yeroo barbaadetti akka barbaadetti socho'uudhaaf baay'ee rakkoo guddaa irra jira. Karaa guutuu ta'een dhimma jiruu fi jireenya isaa walitti dhufee aanaa ollaatiinis gara magaalaa guddaattis dhufee geggeeffachuudhaaf rakkoo guddaatu mudate jechuun hin danda'amu. Gama dinagdeetiinis oomishni Gindabarattii fi Abuunaa Gindabarat jiru akka barbaadetti gara gabaatti ba'ee uummanni keenya jiruu fi jireenya isaa geggeessuudhaaf karichi yeroo jedhametti xumuramuu dhabuunsaa akka godina keenyatti immoo rakkoon bulchiinsa gaarii uummanni tajaajila argachuu qabna. Sababa karaan kun cicciteen namni keenya dhukkubsatee yaala sirrii argataa hin jiru. Qabeenya oomishnee horanne gabaa itti argataa hin jiru. Ka jedhu kun sadarkaa uummataatti komii guddaatu jira. Komiin kun bu'uura irraa olaalle sirriidha. Karichi karaa kamiinuu haa ta'u hojjetamee xumuramuu qaba. Abbaa Taayitaa daandiiwwan federaalaa abbummaan daandicha ijaarsisu. Ijaarsi daandichaa sababa maaliin akka addaan citee fi komii jiraattota irraa ka'uuf deebii akka laatu bilbilaa fi xalayaadhaan gaafannus yaaliin taasifne milkaa'uu hin dandeenye. Ijaarsi daandii aspaaltii Gincii Culluxee addaan cituu isaan jiraattonni aanaa Gindabaratii fi Abuunaa Gindabarat rakkoolee dinagdeetii fi hawaasummaatiif saaxilamuu isaanii himan. Daandicha ijaaraatii kan ture dhaabbanni ijaarsaa Gamishuu jedhamu sababa gahaa malee akka ijaarsicha addaan kutee jiraattonni komataniitii jiru. Taaddasaa Tarrafaa. Jiraattonni aanaa Gindabaratii fi Abuunaa Gindabarat daandiin aspaaltii bara 2009 fi 2011 akka hojjetamu mootummaan birrii biliyoona 2 fi miliyoona 200 daandii kiiloomeetira 125.4 Gincii hanga Culluxee waggaa 6 dura kenname. Sababa fedhii dhabuu kontiraaktara dhaabbata ijaarsaa Gamshuu fi abbaa piroojeektii kana hojjisiisuu bulchiinsa daandii Itoophiyaatiin ijaarsi daandii kun addaan citee uummanni aanaalee lamaanii rakkoo guddaadhaaf akka saaxilame komii isaanii ETV'tti himaniiru. Piistaa kanaan dura gannaa bona siqiqqii malee irra deemnu rakkoo tokko malee akka nama ispaaltiitti itti gammannee itti deemnu kana dhufee diige. Waggaa 3 dura dhufee diige
hin hojjeta jennee xeegna hin hojjeta jennee xeegna homaa hojjechuu diddu. Wanti mootummaan nu deeggare nu kenne sun maayirra nu ooluu diduudhaan namichi kun waan hin taane sababa adda addaatiin addaan kutuudhaan ijaarsa kana yookaan daandii kana seeraan suphee garagaantii kana akka tajaajila nu kennu godhee dhaabuu otoo qabu uummata kanas mariisisee dhaabuu otoo qabu addaan kutee uummanni har'a bahee galuu dadhabeera. Rakkoon addaan citaa daandii keenya sababni tokkichi inni olaanaan rakkoo kontiraakteeriti. Inni lammaffaan rakkoo warra kontiraakteerii kana gaggeessaniiti. 2011 yeroo itti qophaa'an illee odoo ta'e 2012 irraa kaasee 2014 fixuu qaba ture. Maaltu badee tokko hooggansi piroojeektii dadhaba. Itoophiyaa mangadoos baalasiltaan inni jedhamu kun hordoffiif deeggarsi inni piroojeektii kanaa godhe baay'ee dadhabaadha. Rakkoon addaan citiinsa daandii kanaa akka isaaniif furamu gaafatanis dhiibbaan akka isaanirra qaqqabe bakka bu'oonni uummata aanota kanaa komataniiru. Maalis ta'ee maali namichi kun rakkina isaa nu haa ibsu jennee waggaa lamaan baranaa waajjira naannoo waajjira federaalaatti daandii federaalaatti dhaqnee iyyannee guyyaa 3-4 gaafa deddeebinu nu waamamee dhiyaate ani suphu jedhee dhibbaan dhibbatti ifaan ifatti nutti himee ifatamuudhaan ija malee laallamuudhaan poolisii nutti waamuudhaan nu darsisuudhaan maal asii gootu jechuudhaan innaa nuti dubbannullee maal irraa qabdaa dubbatta jedhee waaratee abbaan daandii Itoophiyaa kun amma nama keenya hudhaasuudhaan qabatutti amma nuti walirratti dubbannutti manni kun hankeenya jennee dhufne maaliifin akka hattuutti nu awwaarradde jennee achitti garaa keenya kutannee baane. Daandiin Shukutee Culluxxee ijaarsi eegalee addaan citee kun qotamuu isaarraan kan ka'e uummanni aanota lameenii gaaga'ama hawaasummaa fi diinagdee guddaadhaaf waan isaan saaxileef furmaata hatattamaa akka barbaadan ETV'tti himaniiru. Gindabarat rakkoo jiruuf dhiiraa dhalaadhaan bira dhaabatee jaarsaa jaartiidhaan dargaggeessa dargaggeettiin bira dhaabatee daandii isaa hojjechiisu nageenya isaa eeguu namicha kana kunuunsu wanta dadhabeeru tokkoyyuu hin jiru fedhii mataa isaatiin galee rakkoo nurraan gaheera. Kontiraakteriin kun immoo gaafa dhufu waamamee guyyaa tokko dhufe dhufnee kootii keenya baafannee jaarsi guddaan jalaaf kaasana yala maalarraa qabdu dhimmanarraa qabdu dhiiseera kassareera nuun jedhe afaan isaatiin. Mootummaan naannoo Oromiyaa waajjira pirezidaantii ammayyuu sagantaa qabanneerraa piroojeektichi hansaayyuu ta'uu baatu isa laallata rakkoon uummata kanaa waan isa laallatuuf bulchiinsa daandiiwwan Itoophiyaa waliin ta'anii maali rakkoon piroojeektii kana kontiraaktara bira maaltu jira hawaasni hoo maal hojjechuu qaba jedhee adda baasee hojii kana nu jalqabsiisudha. Rakkoon daandii immoo siinoo kana siinoo 100 ol kan ta'u ganna baranaa karaa daandii kanaaf cocho'u dhabee minaan akka baatetti minaan irratti margee too ji'a 4 ol iddee sun dhaabbatte ragaa qabatamaa dhabu. Kanas gaafachuun hin danda'amu. Kanaaf dhumneerra duuneerra nuti Gindabarat waa hunda odoo qabnu waa hunda odoo dandeenyu. Dhalataa Gindabaratiif han dabarsu dhalataa han taatan han ala jirtanis han keessa jirtanis haati keenya duutee awwaala dhabne fiigduun tokko achi keessa hin deebitu abbaan du'eetiin as teenya ilmi jalaa du'eet haatiin awwaala dhabde asitti awwaale kun waan booqa waan irra qabnu qabnu waan sobnu hin qabnu mootummaatti unuu jedha. Mootummaan jiru nu gargaaree daandii kana irratti hatattamaan otoo yeroonsaa dhoqqee ta'ee isa rakkisiin faloo tokko akka nuu godhu waaqaa fi mootummaatti iyyannaa. Rakkoon nageenyaa osoo hin uumamiin dura hanqina hordoffii bulchiinsa daandiiwwan Itoophiyaa fi fedhii dhabuu kontiraaktaraatiin uummanni aanichaa akka rakkoo guddaadhaaf saaxilame komataniiru. Daandii Gincii hanga aanaa Gindabarat Culluxee kana ijaarsaatii kan jiru bulchiinsi daandiiwwan Itoophiyaa dhimma kana irratti deebii kenneen daandichi bara 2009 fi bara 2011 waggaa 6 dura akka eegalame himee gaaffiin uummataa aanaalee kanneen sirrii ta'uu isaa ibseetii jira. Daayirektarri olaanaan itti aanaa bulchiinsa daandiiwwan Itoophiyaa Injiinar Dajanee Fiqaaduu haala nageenyaatiin walqabatee rakkoon kun mudataatii turuu ibsanii hanqinni hordoffiitis akka ture himaniiru. Hawaasni dafee deebiin hatattamaa akkatti kennamu barbaada.
akkaataa isaan gaafatanii fi ariitii sanaan deebiin ittiin kennamne. Inni kun sirrii. Dhugaadha rakkateera hawaasni Gindabarat hawaasni aanaa Abunaa dhugaadha. Rakkoo cinqii meeqa keessa jira. Kontiraaktarri abbaan qabeenyaa iddoo sanarra jiran akkaataa bulchiinsa kontiraataatiin waggaa 2 dhaabbadheera kasaareera mootummaan rakkoo nageenyaa na danqe naaf hin furre amma gatii duriitiin hojjechuu hin danda'u kan jedhu dhiyeesseera. Amma piroojeektiin kun waggaa 2 dhaabbateera. Mootummaan uummata na filateef uummatan bulchuuf kana jedheetu maallaqa bajata ramadee itti kennee hawaasni immoo waadaa sana fudhatee dhaggeeffataa jira. Sana galmaan gahuun dirqama keenya nu gaafachiisa iyyuu. Garuu hawaasni ammas kan hin jedhu ani gama keenyaan rakkoon xixiqqaan jiraachuu danda'a. Hojjetaa ture kontiraaktarri meeshaa gurguddaa fi ragaadhaan qabatamaadhaan amma kaampiidhaa qaba. Garuu hanqinni immoo hin jiru jechuu miti. Hanqinni duuka bu'uu kan keenya sammannaa sana yaa'u xawaarri sodaa nageenyaa jaa jiru ijoolleen kan keenyas akkuma barbaadametti galanii seenanii duukaa bu'anii akkaataa tarkaanfiin barbaachisu gorsaanis jira. Gorsaan sunis immoo hatattamatti tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhatee deemaa ture immoo jenne inni qaawwii ni jiraata. Komii bakka buutota uummata aanichaa dhaga'uu hin didne kan jedhan injiinar Dajaneen daandii ijaaramaatii jiru kana irratti hanqinni qulqullinaa akka jirus ibsaniiru. Garuu ijaarsi daandii addaan cite kun filannoo mootummaa murteesseen baatii 2 keessatti akka ijaarsi isaa eegaluu mirkaneessaniiru. Kaasee hanga shukutee nan xumuraa jedhaniiru. Ammuma baruma kana nan xumuraa rakkoon nageenyaa garuu na yaaddeessaa kan jedhu kaleessumas marii kanarra turre. Isa lammaffaa sana kan shukutee kaasee garuu agaa culluxxeetti jiru gatii dur waggaa 3 duratti hin galeen hojjechuu hin danda'u. Kasaaraa keessan seenaa han jedhu dhiyeessaniiru. Gaaffii dhaloota 3 kan ta'e daandiin asfaaltii Gincii Gindabarat. Waan sin ajaa'ibu tokkon sitti waan sin ajaa'ibu waan sin dinqu. OBNtu oduu kana hojjete rakkoo dhaloota 3tiidha. Rakkoo dhaloota 3 jechuun third generation irra jiraachaadha. Gaaffiin kun erga ka'uu jalqabe. Gaaffii dhaloota 3 irra jira. Dhaloota 3 yeroo jedhamu bara Hayila Sillaasee jalqabe. Bara Hayila Sillaaseetii haga ammaatti gaaffii daandii Abuunaa Gindabaratii fi Gindabarat geessu hin hiikamne. Kana jechuun jaarraa 20ffaa keessa bara 1956 bara mootummaa Hayila Sillaaseen Gindabarat daawwachuu dhufee ka'eefii jedhamee jira. Deebisee bara Mangistuuti bara wayyaanee kana warri wayyaanee fi barri badhaadhina dhaloota tokko keessa jira waan ta'eef isa kana sirriitti dhaggeeffadha. Rakkoo dhaloota 3 jedhe. Gaaffii dhaloota 3 kan ta'e daandiin asfaaltii Gincii Gaaffii dhaloota 3 kan ta'e daandiin asfaaltii Gincii Gindabarat yeroo dhiyoo as xiyyeeffannoo mootummaa argateera. Ijaarsi isaas kutaa 2tti qoodamee ijaaramaa jira. Kutaa tokkoffaan isaa Gincii Shukutee kiiloomeetira 59 dheeratu konistirakshinii gamshuu bayyanaatiin ijaaramaa jiru. Ijaarsi isaa harkii walakkaa ol xumurameera. Afaan asfaaltii isaas eegaleera. Hojii ijaarsa daandii kanatti abdii kan horatan dhalattoonni aanaalee Dandii, Jalduu, Gindabaratiif Abuunaa Gindabarat mootummaa galateeffachuuf abbaa qabeenya daandicha ijaaraa jiru gamshuu bayyanaa jajjabeessuuf isaaf beekamtii onnachiisaa hojjettoota isaaf immoo gatii dadhabbii isaanii korma badhaasaniiru. Akka dhalattoonni naannichaa kunneen jedhanitti wal jajjabeessuuf galata waliif galchuu aadeeffachuu qabnaa jedhaniin fuulduratti illee
humnaaf beekumsa qabaniin misooma naannichaa deeggaruuf qophii ta'uu akeekaniim. Beekamtiin onnachiisaa isaaniif taasifame hojii isaanii fuulduraaf galaa akka ta'e kan himan obbo Gamshuu Bayyanaa yeroo dhiyoo keessatti ijaarsa daandichaa xumuruun tajaajila uummataaf akka qopheessan waadaa galaniim. Garuu har'a baay'ee keessa kootu natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf maaliif iddeen deebi'ee dhufee hirriban qabu waa'ee piroojeektii kana baay'ee yaada. Otoo biyyaan deemin dura aspaaltii kanallee asirratti galchine nuti pilaantiillee asirratti dhaabne kireeshariillee dura finnee dhaabne har'a yerootti xumuramu ture piroojeektiin kun garuu akka tasaa ta'ee hin milkoofne sana keessatti gara fuulduraatti garuu hin milkoofna kanaaf mooraalin keessan hin tuqamina hin hojjenna. Ijaarsa daandii asfaaltii Shukutee Culluxxee kiiloomeetira 63 dheeratu ijaarsa eegaluuf immoo maashinoota barbaachisaa garasitti geeffachaa jiraachuus obbo Gamshuun dhaamaniiru. Walitti qabaan koree dhalattoota naannoo saniif pirezidantiin Yuunivarsiitii Adaamaa Dr. Lammii Guutaam eessayyuu jiraan misooma naannoo keenyaa deeggaruuf dirqama lammummaa qabnaa jedhaniim. Misoomawwan naannoowwan keessatti hojjetamu kamiyyuu bakka jiraattanitti deeggaruudhaan dinagdeedhaan dursuudhaaf hirriba dhabdanii akka hojjettan waamicha keenya isinii dhiyeessina. Milkaa'ina hojichaaf mootummaan deeggarsa barbaachisaa akka taasisu kan himan immoo bulchaa itti aanaa godina Shawaa Lixaa obbo Ajjamaa Tolasaati. Hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabaleem Shawaa Lixaa giddugala bu'uuraalee misoomaa akka taatuuf babal'ina daandii irratti mootummaan xiyyeeffatee akka jiru dubbataniim. Carraan adda addaa argamuudhaan godina kana keessatti hojiin hojjetamaa jiru bal'aadha. Daandiin Giinci irraa kaasee amma Culluxxeetti jiru hojjetamaa jira. Sadarkaa ministiraatti gorsaan dhimma nageenyaa waajjira ministeera muummee obbo Mootummaa Maqaasaa tokkummaaf wal hubannoo yoo jiraate rakkoon keessa hin bahamne hin jiru jedhaniim. Daandiin asfaaltii Giinci Culluxxee ijaaramaa jiru kun kiiloomeetira 122 kan dheeratu yoo ta'u aanaalee 5 ta'aniif giddugaleessa biyyattiitti ba'uuf karra taas jedhameera. ተማሪ ተምሮ በመንገድ ጉዳይ ለፈተና ለውድድር ለመቅረብ አልቻለም። ለዚህ መንገድ ጉዳይ ሰው ታሞ ሐኪም ቤት እዚህ አዲስ አበባ ለመድረስ አልቻለም። ለዚህ መንገድ ጉዳይ ሰው የመንግስት ሰራተኛ ራሱ ትራንስፖርት በቂ አግኝቶ ለሚጠራው ስብሰባ ላይ መሳተፍ አልቻለም። ገበሬው ያለው ነገር እህሉን ወደ ገበያ ማቅረብ አልቻለም። ከብቱን መሸጥ አልቻለም። ተማሪ ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመሄድ 45 ኪሎ ሜትር 2 ቀን ተጉዞ ነው የሚሄደው። ዛሬ 25 30 ዓመት የረሳነውን በእግር እየሄድን ነው። ይህ ሁሉ የመንገድ ችግር ያጋጠመው በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረት ወረዳ ነው። በእርግጥ የአካባቢውን የመንገድ ጥያቄ ከንጉሱ ስርዓት ጀምሮ የነበረ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ይገልጻሉ። የመንገዱ ጥያቄን መጠየቅ ህዝቡ ከጀመረ በ1956 ዓመተ ምህረት ኃይለ ሥላሴ ያችን አገር ያችን ወረዳ ለመጎብኘት መተው ነበር። በዛን ሰዓትም ከፍተኛ ጥያቄ የህዝቡ ጥያቄ እነዚህ ሁለቶቹ ነበሩ። ከ1956 ጀምሮ እኔ ያባቴ ደረሰኝ የከፈለበት የመንገድ መዋጮ የሚል በ1956 የከፈለበት አለ 6 ብር። ከዛ ጀምሮ እስከ ኃይለ ሥላሴ እስከ አሁን ለውጡ በመጣበት ድረስ የኛ መንገድ ጥያቄ የግንደበር ጥያቄ ሁሉ ጊዜ መንገድ ነው። እኛ የምንታወቀው መንገድ በመጠየቅ ነው። ይሁን እንጂ የአካባቢው ነዋሪ የመንገዱን ችግር ይዞ ቁጭ አላለም። ይልቁንም የአቅሙን በዶማም ሆነ በአካፋ መንገዱን እያስተካከለ ኑሮውን ለመግፋት ሞክሯል። በ2008 ዓ.ም ደግሞ መንግስት የአካባቢውን የመንገድ ችግር ተረድቶ በሁለት ሎት እንዲገነባ ውሳኔ አሳልፎ የመንገድ ግንባታው ተጀመረ። ግንደበረትና ጀልዱ ሁለቱ ግንደበረቶች ጀልዱ ወረዳ የመንገድ ችግር አለባቸው ብሎ መተው ጀልዱና ግንደበረት ጀልዱና ደንዲ መገናኛ ዳር ላይ ተግንተው ከጊንጪ እስከ ጩሉጤ ግንደበረት አስፋልት እንዲሰራልን ፈቀዱልን። ከፒስታ ወደ አስፋልት እንዲያድግ ተብሎ መንገድ ባቀደው መንግስት መለስ ዘረት በ192008 ወደ በኮንትራት ወጣና ወደ አስፋልት እንዲያድግ ተባለ። በ192009 ተጀመረ አስፋልት። ይሄ መንገድ በሁለት ሎት ነው የተከፈለው። አንደኛው ሎት ከጊንጪ ሽኩቴ
59 ኪሎ ሜትር ነው። ሁለተኛው ሎት በ2011 የተሰጠው ከሽኩቴ ቀላጤ ካቺሲ ጩሉጤ የሚባል 61 ኪሎ ሜትር ነው። ከጊንጪ ሽኩቴ ድረስ በሎት 59 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው መንገድ ይጠናቃል ተብሎ የተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ 33 ወር ሲሆን ከ2009 እስከ 2016 ድረስ ግን 70 በመቶ ብቻ የመንገዱ ግንባታ ተጠናቋል። ኮንትራክተሩ እስካሁን ያለው ነገር ከጸጥታ ጋር ያለውን ነገር ነው የሚያነሳው። በሎት ዋን ላይ ምንም የጸጥታ ችግር የለም። እናንተም ደውላችሁ የዞን አስተዳደሩን የወረዳ አስተዳደሩን ማጣራት ይቻላል። እስካሁን 70% ላይ ነው ያለው። ሁለተኛው ሎት ግን ከሽኩቴ ጩሉጤ ያለው 61 ኪሎ ሜትሩ 15% ላይ ነው ያለው። እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ የመንገዱን ግንባታ የሚያከናውኑ ተቋራጩ የጸጥታ ችግሮችን በምክንያትነት ያነሳል ይላሉ። ይሁን እንጂ ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ከሆነ ደግሞ በሎት 1 ላይ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር የለም። በሎት 2 ላይም ቢሆን ያለው የጸጥታ ችግር በጣም ውስን ስፍራ መሆኑን ይገልጻሉ። የጸጥታ ችግር አለ ይባላል። የጸጥታ ችግሩ ቢኖር 10 ኪሎ ሜትር ላይ ነው። ከ61 10 49 ኪሎ ሜትሩ ላይ ምንም የጸጥታ ችግር የለም። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደርን ሄደን ጠይቀናል። መንገዱ ያለው አሁን በፌደራል መንግስት እጅ ነው፣ በክልል መንግስት እጅ አይደለም። ለምን አስፋልቱን የሰጠው የፌደራል መንግስት ነው። የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ነው የሚያስተዳድረው። በዚህም መንገዱን ሊገነባ ጀምሮ ያቋረጠውን ተቋራጭ ፋራ ቴሌቪዥን ለማናገር ያደረገው ሙከራ አልተሳካም። ነዋሪዎቹም ቢሆኑ ተቆፍሮ የቀረው መንገድ ለከፍተኛ ስቃይና እንግልት ዳርጎናል ይላሉ። ይሰራለሁ ብሎ ከሽኩቴ ከተማ አንስተው እስከ ግንደበረት ወረዳ አቡና ግንደበረት ሀሮ እስከሚባል ከትንሽዬ ከተማ ድረስ በግሪድሬት አገለባብጦ ምንም ሳይሰራልን እስከ ዛሬ ድረስ ተቀመጠ። እንግዲህ እኛ ከሱ ጋር ያለነው ግንኙነት ምንም ግንኙነት የለንም። ከሱ ጋር አይደለም ውላችን። እሱ ከመንግስት ጋር ነው ያለው ውል። እሱም መከታተል አልቻልንም። እኛ እንደውም አንችልም። መከታተል የሚችለው መንግስት ነው። መንግስትም እንግዲህ ይሄንን እየተከታተለ አልመሰለኝም። የዞኑ አስተዳደርም ቢሆን ከነዋሪዎቹ በኩል ከፍተኛ ቅሬታ እየቀረበበት እንደሚገኝ ይገልጻል። ኦሚሽኒ ግንደበረት አቡና ግንደበረት ጅሩ አከበርባዴት ገረገባት በኤ ጉዳዩ እንደ ዞን የመልካም አስተዳደር ችግር ሆኖ በነዋሪዎች ይነሳል። ህዝቡም ሰው ታሞብን ወደ ተሻለ ሕክምና መውሰድ አልቻልንም፣ ያመረትነውን መሸጥ መለወጥ አልቻልንም እያለ ቅሬታ እያነሳ ነው። ቅሬታው ትክክል ነው። መንገዱ በማንኛውም አማራጭ ተሰርቶ መጠናቀቅ አለበት። እነኚህን ሁሉ የመንገድ መጓተት ቅሬታዎች ይዘን ለኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ጥያቄዎችንን በስልክ ለማቅረብ ብንሞክርም ባለመሳካቱ በደብዳቤ ጥያቄያችንን አቅርበን ደብዳቤውን ተቀብለው ምላሽ ሊሰጡን አልቻሉም። ተቋሙ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ላቀረበለት ጥያቄ ምላሽ መስጠት ፈልጋለሁ ባለበት ጊዜ ሁሉ በራችን ክፍት መሆኑን እንገልጻለን። godina shawaa lixaatti daandiiwwan magaalaa gincii aanaalee biroo kanneen akka jalduu gindabaratti fi abunaa gindabarat wal qunnamsiisan manca'uu isaaniitiin hawaasni rakkoo jabaaf saaxilamee akka jiru jiraattonni raadiyoonii dirree shaggaritti himan. Namni godinicharraa raadiyoonii dirree shaggariif yaada qoodan tokko akka jedhanitti daandiiwwan magaalaa gincii aanaalee jalduu gindabaratti fi abunaa gindabarat wal qunnamsiisan uummataaf tajaajila gahaa akka kennaniif yaadamee ijaarsa haaraa gaggeessuuf mootummaan oromiyaa dhagaa bu'uuraa kaa'ee turullee hanga ammaatti suphaan yeroo isaa eeggatee taasifama dhabuurraa kan ka'e daandiiwwan guutummaatti manca'anii hawaasni rakkoo hammaataaf saaxilamee jiraachuu dubbatan. Dhugaasan sinitti hima dhugaasan miidiyaan biyya kanatti hafe hin jiru. Ani yuunivarsiitii Amboon ture inni beektu ijoollee yuunivarsiitii Amboo kana barreeffamaan feesbuukii keessatti qooda fudhannee miidiyaa Itoophiyaa keessa jiru kamirratti biyya keessa biyya alaatti akka darbu gochaa turreerra. Isa kanammoo ijoollee wajjin hojjechaa turre ni beektu hanga dandeenyetti dhiibbaa gochaa turre jechuu kooti. Isa kana miidiyaan nu hafee hin jiru. As fakkeenyaaf ilaalaa jirtu yoo ta'e Oromiyaa 11 irratti akka darbu ta'ameera. Addis miidiyaa irratti OBN eeyyee dhugaadha eeyyee hundumti keenya ni beekna. Sagalee ta'aa turre karaa feesbuukii ijoollee hedduun dhalattoonni naannoo sunii yookiis rakkoo daandii hedduu kan beekan fakkeenyaaf Qaanqee Shawuu Habtaamuu Lamuu, Dooktor Naaviyaad, Lataa Qana'ii,
isaan kun hedduun dabarsaa turanii obsaa abdiisaa jechuudha. As keessatti illee kaasnee irra isaan kana miidiyaan kan hafe hin jiru. OMN, Oromiyaa 11, Addis Miidiyaa Niitwoork, ETV, Faanaa isaan kun hundi irratti dabarsaa turameera. Kana malee isa hin fudhanne garuu isaati irratti illee darbeera. Gammeen jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat itti dhaladhee guddadhee amma kanan jiru Bishooftuu, magaalaa Bishooftuu iddoo hawwata turizimii fi iddoo bareedduu nama hawwattu kunoo naannoo hara Harsadii hiriyaa koo waliin jirra. Magaalaan Bishooftuu magaalaa nama hawwattuu fi turizimii iddoo nama hawwattu taatee biyyoota Afrikaa fi biyyoota gurguddatan hedduullee ofitti waamtee madda galii biyyaallee ta'uu keessatti gahee guddaa qabdi. Kanaaf immoo bu'uuraalee kan ta'an madda kan ta'an nageenyaa fi bu'uuraalee misoomaa fi kan kana fakkaatanidha. Waa malee hin kaasne kana gaafan jedhu bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, ibsaa fi kan kana fakkaatan aanaa keenya aanaa Abuunaa Gindabaratii fi Gindabarat Kaachisii otoo bu'uuraalee misoomaa amma jennu kana qabaatanii galteewwan misoomaa kanneen akka qonnaa, dhiyeessii midhaan dheedhii achirraatii bahan gabaadhaa dhiyeessuudhaaf baay'ee barbaachisoodha. Isaan kanaaf abbootii qabeenyaa, kontiraakteroota garaagaraa fi aangawootni mootummaa keessa jiran hedduun otoo irratti hirmaatanii yaada kana gaaffiiwwan karaa hedduutiin ka'an keessummeessanii rakkoo kanaaf furmaata laatanii aanonni sun lamaan akkuma magaalaa Bishooftuu hawwata turizimii addaa taate kana dhiyeessiiwwan garaagaraa galteewwan gabaadhaaf dhiyaachuu qaban uummanni aanaa sunii gabaadhaaf dhiyeessanii guddina biyyaa kana keessatti illee gahee taphachuu waan malaniif xiyyeeffannoo waan barbaadutti qaamonni aanga'oonni mootummaa keessa jirtanii fi akkasuma iyyannoo fi oliyyannoo garaagaraa dhiyeessaa warri jirtan akkuma itti fuftanitti xiyyeeffannoo keessan kanarra gootanii karaa kanaaf deebii laattanii bu'uuraaleen misoomaa garaagaraa achitti hojjetame guddina biyyaa keessatti gahee guddaa qaba. Kanarratti odoo hojjetame baay'ee bareeda. Kanaaf qaamni dhimmi ilaalu deebii otoo itti kenne baay'ee gaariidha. Galatooma. Beekan jedhama. Namoonni baay'een gaaddisaadhaan na beektu. Miilana sooshaal miidiyaa feesbuukii, tiiktookii waan akkasiirra kan naanna'aa jiru tokko haala biyya keenya Gindabaratii fi Abuuna Gindabarat jechuu kooti.
waanuma fedheyyuu osoo ta'e namni iddoo dhaloota isaa hin irraanfatu. Isa kanaaf jecha osoo aanaan keenyi sun nageenyi isaa guutummaan guutuutti fooyya'ee karaa mijataan jiraate misooma baay'eetu jira. Waggoota kurnoota baay'ee kan lakkaa'e rakkoo daandii aanota keenya Gindabartii fi Abuunaa Gindabarat osoo kanarratti barattoonni abbootiin qabeenyaa abbootiin amantaa kanarratti otoo haasoftanii mootummaanis rakkoo uummataa fi gaaffii uummataatti deebii osoo godhe. Lammiin jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarati lafti adoonni koo. Wanti jechuu barbaade xiqqoo namoota baay'een dhaloota baay'een kan irratti dubbatan kan garaa nama nyaatu baay'ee kan namatti tolu. Aanaan Gindabarat akka godina Shawaa Lixaatti oomishaalee garaagaraa midhaan nyaataa midhaan zayitaallee sirriitti qabdi. Haa ta'u malee xiyyeeffannoo mootummaan kennuu dhiisuurraan kan ka'e daandiin Gindabarat geessu yookiin Abuunaa Gindabaratiif Gindabarat rakkoo bara lakkaa'e rakkoo guyyootaa osoo hin taane rakkoo yeroo muraasaa osoo hin taane rakkoo barri lakkaa'edha. Kan dhalootarraa dhalootatti darbe kan moototarraa mootii biraatti darbedha. Kun namoota meeqa biratti dhaloota meeqa biratti gaaffii namoota baay'eeti. Gaaffii warra achi keessa jiraniiti. Gaaffii gara biyya biraa jiraniiti. Kanaaf mee xinnaan guddaan beekaan wallaalaan yaadaaf xiyyeeffannoo mootummaan akka itti kennee isa jalqabame kana xumuramu haasaa qofa osoo hin taane akka lafarra hin harkifanne. Kun abjuu keenya galgalaa ganamaati. Rabbi sin faanaa ta'u. Yoo furmaata nuun kennine ta'e mootummaan ammas nuyi nama keessa hin jirru waan ta'eef borullee jira jennee waan dubbannu qabnu waan ta'eef uummanni Gindabarat Abuunaa Gindabarat rakkoo hamaa keessa jira sababa daandii kana. Ammatti rakkoo nageenyaa sodaa daandii hojjisiisuu dadhabu keessa hin jiru. Maaliif kan akkatti afaan guutee kaasaa? Haasni bahee misooma kana waan godhaa jedhame gochuu ni danda'a. Kana shakkiin qaban uummata Gindabarat irraa Abuunaa Gindabarat irraa kana shakkiin qabnu maaliif hin argineerra misooma hin hojjenna jennee gaafa uummata keenyaan mariisifnu gadi bahee hojjetee agarsiiseera uummanni mana uummanni Gindabarat Abuunaa Gindabarat ijaaree eebbisiisaa jiru kana ilaalaa eenyutu hojjete uummatatu hojjete eenyuun humna isaatiin qabeenya isaatiin hojjete uummanni gadi bahee har'as misooma hojjechuudhaaf uummanni Gindabarat Abuunaa Gindabarat duubatti hin jiru kanaaf bukkee dhaabatee hojjetee hojjechiisuu ni danda'a nageenya biyya keenyaas tasgabbaa'eera isa caakkaa jirus inni hafees abbaa barbaade soo ta'e misooma keenyarraa karaarraa nuuf haa goru inni hafee jiru soo jiraate karaarraa nuuf haa goran misooma keenyarraa nuyi daandii keenya hojjisiifanna nama hojjetu bukkee hin dhaabanna nyaata laachuu obaasuuf immoo uummanni Gindabarat Abuunaa Gindabarat gaaffii hin qabu nuyi keessummaa simannaadhaaf yoomiyyuu duubatti hin jennu kanaaf isa nu hojjetu isa nu misoomsu miti isa bulee galuuf iyyuu uummanni Gindabarat keessummaa simannaa duubatti hin jedhu waan ta'eef uummanni keenya hin dhaabatu nageenya sin eegaa dinagdee isaa ta'u humna isaatiin hin baha qaamni dhimmi ilaallatu argamee nuufaa hojjetu waan jedhu qaba uummanni Gindabarat. Haqni uummata kanaa dhugaan uummata kanaa murteessanii argachuu qaba. Anis atis nuyi hundi keenyayyuu abukaattoo uummata kanaa taanee rakkoo cabinsa daandii rakkoo daandii baroota garaagaraatiif uummata kana rakkisaa ture waliin saabaasni isiniin jedha ammas nu hordofaa imalli keenya. gara fuulduraatti. Gaazexaa irratti darbeera. Fuula feesbuukii irratti gaafa guyyaa 18 waan Itoophiyaa Roads Administration gadhiise baay'ee nama ajaa'iba. Parsantii 72 haga culluxxeetti keessaa dhumeera jedhee yaa kan culluxxe akkasi. Rakkoo uummanni keenya keessa jiru suuraan akkas fakkaata. Hayyee warreen sagalee ta'aa turtan barsiisaa Guddataa Taaddasaa Bantii hedduu galatoomii guddaa isaanii galateeffannaa hayya buleettii keenya London irraa Naaroobii ba'isaa maqaasaa Mogoro Ambo kubantita mogorirantita salale kubantita Gindo kubantita foli gota naturgai foli kero naturgai Zeni Loli, Maone Ziola.
Yaaphiif bulloo waammatu gindoon tuqaan jaalatu wallaggarraan bubbisee gindoo gubbaan girrisaa qeerroon achi yoo sirbu gadheen sodaan dirrisaa jirtu kaa warri faajjii yabalookoos haammatee saqa borkii fi dargee daamutas dabalatee gooroo man argaan jiraa yadii daawwannaa deemu fuursaas ga'een deebi'a aannan dhuga dheebuuf deemattaa fi haammatee saqa yadiitu dhahaa birba burraa yoo waamtu minyaa qarsaa dhagahaa eessa dhaabbadhee laalu hawwee gaara mul'ataa jirtutti irraan gadi baanaan laga bayyaa mul'ataa goota keenya yaadachuuf faateef siidaadhaaf dheerraa dhibee aabboo fi yaayyoo muka diimaattuu yaaddeerraa taachisiifa bunaan oromiyaa keessaa ishee tokko. Akkuma beektan haceedha. Ijoolleen gindoola tumaanuugi kan itti abdatanii ilaaltumaanuugi lubbubuugi ashimala koosin abdata malamiyaa tumaanuugi lubbubuugi ashimala koosin abdata ni qotanii ilaalli gaasa baada tumee suulaa rigaanu rigaatu Daliganu, Rebecca, Dera Samura, Balamia, Mashada Garbu, Ajeta Garbu, Amasi, Amoreta, Rebecca,
irra dibaa. Reengaa taphatan